Nagaa akkam jirtan hordoftoota keenya har'as baga deebitanii gara Nagaa Tiivii nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti akkuma beekamu afaan Oromoo, afaan Amaariffaatii fi afaan Ingiliffaa kan irratti baratamudha jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu keessan hin irraanfatinaa. Mallattoo bilbilaa san xuquudhaan ol kan jedhu irra gootan viidiyoo nuti yeroo hundaa gadhiisnu yeroo hundaa isin bira gahaa jechuudha. Kanaafiyyuu maatii keenya ta'a waliin barannaa kan beeknu waliif sheer goonaa. Ani kanan beeku afaan Ingiliffaa kanan beeku sheeran isiniif godha akkasumas afaan Amaariffaallee kanan beeku sheeran isiniif godha. Afaan Oromoos ta'uu danda'a rakkoon qabuu jechuudha. Warroonni daayirekt onlaayiniidhaan ni baranna jettan ammoo na dubbisuu dandeessanii rakkoon qabuu warii shaakalaa ni barannaa jechuudha. Gatii jiddu galeessa ta'een. Har'a maalidha kanan isiniif fidee dhufe gaariiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an afaan Ingiliffaa keessan parsantii guddaa kan ol isiniif kaasanii jechuudha. Amma jechoota dubbattan haasawwan dubbattan keessatti kanneen yoo fayyadamtan baay'ee isin fayyadu yookaan ammoo sirriitti haasa'uu dandeessu jechuudha. Tokkoffaan maal jedha isinitti fakkaata? It depends on. It depends on. It depends on kan jettan maal jechuu yoo barbaaddanidha jechuudha. Wanta tokko irratti hundaa'a. Kuni kanarratti hundaa'a jechuu yoo barbaaddan. Fakkeenya walaallee fakkeenya wanti baay'een afaan keessatti kan nu fayyadu fakkeenya jecha tokko yoo laalleedha jechuudha. Ilaala fakkeenyaaf are you coming to the party jedha. Are you coming to the party? Asirratti maal jechuu isaati? Gara paartii ni dhuftaayii yookaan ammoo wanti isaan qopheessan tokko affeerraa ni jiraa miti? Affeerraa ni dhuftaa jedhaa jechuudha. Are you coming to the party? Gara affeerraa ni dhuftaa. Maal jedhe biin? It depends on how I feel. It depends on how I feel jedhee jechuudha. Maal jechuu isaati? Wanti kiyya irrattan hundaa'a. Wanta natti dhaga'amu irrattan hundaa'a. It depends on how I feel. How I feel jechuun wanta natti dhaga'amu jechuudha miti. Wanta na dhaga'amu irratti hundaa'a. It depends on how I feel jettanii jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaa ilaala amma fakkeenyaaf. Can you finish it today jedha. Can you finish it today? It depends. Maal jechuu isaati? Har'a ni fixxaa? Can you finish it today? Har'a ni fixxaa jedhaa jechuudha. B maal jedhe? It depends on how much work I have. It depends on how much work I have. Hojii hammamii akkan qabu irratti hundaa'a. It depends on how much work I have. Hojii hammamii yookaan hojii qabu irratti hundaa'a jedhee jechuudha. Maal jechuudha? It depends on how much work I have jedheenii jechuudha. Okay. Kanaaf akkana jedhee jechuudha. It depends on how much work I have. It depends kan jettu tana akka laaltanan barbaade jechuudha. Sichueeshinii irra jirtan yookaan ammoo wanta irra jirtan irratti hundaa'uudhaaf kan fayyadamnudha jechuudha. Kan lammaffaa maalidha? Lammaffaan as far as I know jechuudha. Hamman beekutti yookaan hamman hubadhutti akka jechuutii jechuudha kun. Wanta isin itti amantan tokko ni jira miti? Wanta beektan, wanta itti amantan tokko. As far as I know hamman beekutti jettanii itti fuftanii jechuudha wanta isinirraa eeggamu sana. Tokkoffaa maal jedhama fakkeenyaaf fakkeenyi tokkoffaarra jirtu as far as I know the store closes at 8. As far as I know the store closes at 8. Akka hamman beekutti stooriin sa'aatii 8tti cufamaa yeroo hundaa jechuudha. Hamman beekutti stooriin sa'a 8tti cufamaa jechuudha. As far as I know. Lammaffaa ilaala. As far as I know, he hasn't finished the project. As far as I know, he hasn't finished the project. Hamman beekutti inni projektii isaa hin fixne. He hasn't finished his project. Inni maal isaa finne? Projekticha hin fixne. He hasn't finished the project. Projekticha hin fixne. Hamman beekutti. Hamman beekutti kan jettu HRT as far as I know kan jedhurra jirtii jechuudha. Okay, baay'ee bareeda. Kan itti aanu immoo maal jedhaa? As far as I know, this road leads to the city center jedha. As far as I know, this road leads to the city center. Hamman beekutti, as far as I know, hamman beekutti this road, wantiin kun, karaan kun gara seentarii siitii yookaan ammoo gara giddugala magaalaatitti nama geessaa. Hamman beekutti karaan kun gara giddugala magaalaatitti nama geessaa jedhaa jechuudha.
Ifaa miti ilaala amma. Kanaafiyyuu as far as I know jechuun maal jechuudha? Hamman beekutti. Hamman beekutti. Wanta duraan beeknu tokko wanti jechuuf jechuudha. Ibsachuu barbaanne jechuudha. Okay, sadaffaan immoo maal jechuudha? Salphaas ta'uu dandeechi. Baay'ee si fayyadi garuu. To be honest, nama tokko waliin haasa'aa osoo jirtanii maal jechuu dandeessan? Dhugaa dubbachuuf jechuu dandeessan. Dhugaa dubbachuuf jettanii itti fuftanii jechuudha haasaa keessan. Okay, example tokkoffaa maal jedhaa? To be honest, I didn't enjoy the concert. To be honest, I didn't enjoy the concert. Dhugaa dubbachuuf konserticha hin jaalanne ture. Dhugaa dubbachuuf konserticha hin jaalanne ture jechuu barbaaddanii jechuudha. By the way, warroon onlineidhaan direct barachuu barbaaddan lakkoofsi bilbilaa keenya ni jira. Telegiraamaan, iimoodhaan, waatsaappiidhaan nu dubbisaa. Sana booda immoo karaa garaagaraatiin laayivii direct barachuu dandeessanii jechuudha. Jalqabarraa warroonni dubbisarraa kaatan ABCD jettanii rakkoo hin qabu. Isin barsiisnaa afaan Oromoos ta'uu danda'a, afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa ni barsiisnaa. Namoota barbaadaniifis share gochuu ni dandeessanii jechuudha. Okay, fakkeenyi lammaffaan maal jetti? To be honest, I am really tired today. To be honest, I am really tired today. Dhugaa dubbachuuf har'a baay'een dadhabe. I am really tired today. Dhugaa dubbachuuf har'a baay'een dadhabe. To be honest, I am really tired today. Jennaa jechuudha. Okay, kan itti aantu immoo maal jetti? Fakkeenya baay'een isinii fidaa fakkeenyaan baratama waan ta'eef iyyuu jechuudha. Maal jetti? To be honest, I prefer tea over coffee. To be honest, I prefer tea over coffee. Dhugaa dubbachuudhaaf shaayii bunarra nan filadhaa. Shaayiin filadhaa bunarra jechuudha. I prefer tea jechuun shaayiin filadhaa jechuudha. Okay, lammaffaarra kan jirtu immoo to be honest, that wasn't your best idea. To be honest, that wasn't your best idea. To be honest, that wasn't your best idea. Okay, dhumarra kan jirtu sun ammoo afraffaan that sounds great. That sounds great. Wanti kun baay'ee gaariidha jechuu barbaadan yookaan kuni baay'ee gaariidha. Yaada namni tokko amma yaada isinitti himuu danda'a. Wanta tokko garaan deemna garas deemna yoo isin jedhe it sounds nice yoo jettan okay yaada gaariidha akka jechuuti jechuudha. Kuni baay'ee gaariidha jechuu barbaadan. Okay, example tokkoffaan maal jedhaa? Let us go for coffee. Let us go for coffee. Amma buna haa dhugnu. Akkanatti hubadhaama. Buna haa dhugnu. Jennaan maal jedhe? That sounds great jedheenii jechuudha. Kan namni cinaa jiru immoo oh kunimmaa bareeda. Kunimmaa yaada bareeda jechuu barbaade jechuudha. Let us go for coffee jennaan that sounds great jedheenii jechuudha. Akkanatti adda wanti jechuu dandeenya jechuudha. Hubachuu dandeenya. Lammaffaan immoo maal jedhe? We can watch a movie tonight. We can watch a movie tonight. Har'a galgala maal laalleedha? Fiilmii laallaa. Har'a galgala fiilmii laallaa jedha. Achimmoo maal jedheen kan namni inni taasisaa jiru suni that sounds great. Kuni baay'ee gaariidha. Kuni yaada baay'ee gaariidha jechuu barbaade akkanatti haasa'uu danda'a jechuudha. Okay. Inni biraa immoo kanallee fakkeenya baay'eedha kanan isinii fidee I will help you with your homework jedha. I will help you with your homework. Hojii manaa kee sin gargaaraa. Hojii manaa kee sin gargaaraa jedheenii jechuudha. Maal jedhe kanallee that sounds great. Namni kun jechuudha. Oh, kun yaada gaariidha yookaan kun baay'ee gaariidha jechuu barbaadan jechuudha. Kan afuraffaa immoo we are going to the beach tomorrow. We are going to the beach tomorrow. That sounds great. Kanallee that sounds great jedheenii jechuudha. Okay. Amma immoo tokkoon itti sinii dabalaa jechuudha. Fakkeenyota hedduu jiranii hunduuniyyuu afuran kenneefi fakkeenya kanaafiyyuu ilaaluu ni dandeessan isinii. Kan itti aanu immoo akka boonasiititti let me think about it. Mee ittiin yaada wanta tokko amma namni waa isiniin jedhee mee ittiin yaada jechuu barbaadan. Let me think about it. Let me think about it jechuu dandeessanii jechuudha. Okay, the first example. Do you want to join us? Nutti makamuu dandeessaa? Let me think about it. Maybe gara biraa deemuufis ta'uu danda'a jechuudha. Gara iddoo biraa deemuudhaa barbaadanii can you join us siniin jechuudha yookaan do you want to join us waliin walitti makamuu dandeessaa yoo siniin jedhan let me think about it. Mee ittaan yaada jechuu barbaadan jechuudha.
Okay, the second example, can you help me tomorrow? Can you help me tomorrow? Boru na gargaartaa yookaan boru na gargaaruu dandeessaa? Can you help me tomorrow? Boru na gargaaruu dandeessaa? Boru na gargaaruu dandeessaa? Let me think about it. Mee ittan yaada. Before doing something, wanta tokko odoon hojjetin dura yaaduu jechuudha. Wanta biraa wanta qabu hin jiru. Kanaafiyyuu fakkeenyi sadaffaa amma immoo do you want the job? Do you want the job? Hojicha barbaaddaa? Do you want the job? Hojicha barbaaddaa? Jedhaa jechuudha. Maal jedheen? Let me think about it first. Mee dura ittan yaada. Mee dura ittan yaada. Let me think about it first. Mee dura ittan yaada jedheenii jechuudha. Inni biraa immoo will you go to the party? Gara paartii yookaan immoo gara maaliiti? Gara affeerraa ni deemtaa jennaan. Let me think about it. Mee ittan yaada. Wanillee akkas jechuudha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Chaanaaliin kun gara viidiyoowwan 400 dhiyaatan hojjetamanii jiranii keessa seentanii fayyadamuu ni dandeessan. Haala salphaadhaan ni barattanii warroota eegaltootaaf warroota jiddugaleessaaf kan ta'u ta'ee kan qophaa'edha waan ta'eef iyyuu seenaa irraa fayyadamaa. Hiriyoota keessanii sheer godhaa. Wanti isinirraa eegamu laayik gochuudha. Kan anallee fayyaduu dandeessan laayik gochuudhaani akkasumas yaada keessan naaf barreessaa jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladhaa. Guyyaa gaarii.